Koomandootti yaa'ii fi walargiin gaggeeffamuudhaaf qophiin xumurame. Yaa'ii fi walargii kanarratti gaafa adoolessa 5 fi 6 gaggeeffamuuf kan murtaa'e yeroo ta'u, uummanni Oromoo sirna bulchiinsa mataa isaa kan qabu yeroo ta'u, sirna bulchiinsaa keessatti akkaataa aangoo fi baallii waliif dabarsan kan qabudha. Akkaataan baallii wal harkaa fuudhiinsaa karaa dimokiraasii, jaalalaa fi gammachuu baallii gadooma waggaa 88 walitti dabarsaa tureera. Ammas akkasumas walitti dabarsaa jira. Gosa Oromoo hunda biratti aadaan gabbatee lafa qabachuu irratti garaagarummaa haa qabaatu malee sirna gadaa bakka hundatti jaalalaaf eebbaan gadooma dabarsa. Akkaatuma kanaan gadaansi koomandoo karaa dimokiraasii, jaalalaa fi nageenyaan sirna baallii wal harkaa fuudhiinsaaf qophii jilaa jalqabee jira. Qophii kana keessatti yaa'ii guddaa taasisuuf gaafa guyyaa adoolessa 5 fi 6 laangannoo irra gaggeeffamuuf murtaa'eera. Yaa'iin kun yaa'ii guddaa murteen seerota garaagaraa itti haara'uuf agarsiifni aadaa Oromoo koomandoo kan itti gaggeeffamu murtee dhimmoota keessoo gadaa koomandoo itti ilaalamu jedhamee kan eegamudha. Kanaafuu Arsiin jila qaba, jila guddaa qaba.